eenyuyyuu deebisuu dadhabneeti miti. Kabaja namaa qabnuuf jaalala ilma namaa qabnuuf jecha malee abbaa feene muka itti cabsine ofirraa dhoowwuu dandeenya. Kanaaf har'arraa qabdee ibsishaa akka hangafa keetiitti akka hangafa keetii sitti himee jedhan hangafa kan keeti. Akkana jettee nama tokko deebii nama tokko gabdii baatee hin deebisin akkana jedhan eebal hin dhagahin. Makii fuutee mi'ee jaalattee fuutee mi'ee laayifii kan kee adeemsifadhu jiruu kan kee jiraadhu. Namni jiruu nama haa borcu abbaan fedhi jiruu yoo waasirraa buusan malee wanni waasi godhanii namni waasi wanni jedhu hin jiru namni waasi. Kanaafu jiruu kan kee jiraadhu akkana jettee namaallee deebisin. Makiilleen gabbaatee nama tokko jalaa hin dubbatin jiruu keessan jiraadha. Rabbi waliin isaan haa dheeressu umrii nagayaatti. Salaamu alaikum. Khalifaatti fuuf. Waalaikum salaam. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan sodaa jirta? Dirra wallah alhamdulillah kam. Nagaa baga jiraatanii ziizoon obboleessa waan hedduu jee san keessa waan darra deebuun barbaadu asitti wanni siiman hin jirtu atu abshaara namaati waan hunda beekta waan jiru feeti waan namni sitti hin jiru. Yeroo takka namni jechi namaa kuni gurgudduma namaatu miira keessa galcha. Miira keessa galchee galmaati gahuudhaaf kaate san walakkatti simura. Ati nama ilma ganaa yaangiidhaa ganaa imala jireenya feetii amma eegaltee jirta waa hedduu si eeggata. Waa hedduu si eeggatu san waan irra fokus gootee deemaa jirtu san irraa jechi ilma namaa akka if duubas hin deebisne. Ilma namaatiif illee jecha deebistee sooshaal miidiyaa kanarratti wanti akka maqaa nama kaasanii namarraa dubbatuudha kabajaa namarraa gabbuusu hin jiru. Hangaan antiin talatti waan akka nama waasiin je'ee jecha deebistee fi kabajaa namarraa gabbuusu argeen beekan miidiyaa kanarratti maqaa nama kaastee deebisaa namaan deebisee ati illee jaartii illee maqaa nama kaastanii deebisaa namaan deebisina jireenya keessan isinirra namni beeku hin jiru itti fufadha. Rabbi yaada muraada keessan isin haa guutu galma keessan bakka itti deemtan rabbiin nagaan isin yaada muraada keessan isin haa guutu walumaa kanatti. Atuu namaaf shaala waa hedduutti himuun barbaadu silaa nama biraa taate waa hedduutti himnee gorsina. Atuu nama gorsanii nama gorsu malee jechuun hanga ammaa waan inni si foloo godhaa jiruuf si afaan kee keessa hamaan boo argeen beeku hamaa rabbi sirraa qabu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanuma jechuudha dagalatooma. Tole galatooma. Waalaikum salaam. Gaashiru. Dalagaa. Dalagaa. Isaaq Zainu. Show kana galcha. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Isaaq wahiya kam. Bisa mangisti akami. Mushurra. Jirra wallah alhamdulillah nagaa. Nagaa qabda akkam. Jirra kun ogalata rabbii nagaa keeti. Wallah alhamdulillah nashaata baga jiraatte bro. Walumaanuu baga jiraanne biroo kiyya. Ya miidiyaa kana gubbaa irratti zamana dheeraadhaa fi saahibaan wal beeyna. Wanni garaagaraa addaa miti turirraa wani haasa'ama namni sirraa haasa'u namni sirraa dubbatu nama sin geenye nama hin geenye immoo deebiin hin laatamu. Tsatsino fatira hebbatal filantee asbaal waa'ee kan kee yaada. Raqa isaarratti tsatsino humtee jirta. Kanaaf waa'ee kan kee yaadda waa'ee kan kee cinqamee sirraa dubbata. Nama san wajjin gad deebitee dubbachuun immoo krediitii kan kee gabbuusuudha akka obboleessa gaariitu. Haqa dhaa gooteen beeytu yuwwiin amma liizu hin godhinii nama luuzara tahee nama si ta'uu barbaadeef akka kan keetitti jiraachuu barbaadee akka kan keetitti beekamtii argachuu barbaadee waa baay'ee luuz godhe dalagaa si godhatee waa'ee kan kee haasa'a. Yoo ati irraa haasa'u itti deebii kenniteef gammachuu itti gammadee jira. Kanaaf akkuma gammachiista diina kan kee. Hin barbaachisu jireenya smaartii jiraataa jirta nama gaariidha. Jireenya si madaalu jiraataa jirta gammaddee jiraataa jirta. Dirqama akka gammaddee jiraataa jirtu isaaf ibsuun qabdu. Jireenya kan kee jiraattu namoota kara deemtu namoota keessattuu nama ijaaramu caala nama diigamu gammadan. Gammachuu namaa osoo hin ta'in gadda namaa namoota gammadantu jira namoonni tokko uumaa isaaniitti jechuudha. Yoo namni diigamu salabreetu godhan yoo namni aaru salabreetu godhan yoo namni gaddu salabreetu godhan yoo namni gammadu namaa hin gammadan maashaallaan beekan.
Kanaaf namoota akkanaati jettee gadda garaagaraa yaada garaagaraa aarii garaagaraa keessa seentee maanotu itti hin beekne hin tuqin. Nu kanaaf si jaalanna kanaaf si boona fiixa camaallaquuf waan hin taane keessa seenee borcuu argine hin beeknu. Kanaaf jabaadhu jireenya kee jiraadhu jireenya dhuunfaa keetii jiraadhu waan gochuu eenyuuf ittiin dhiisinii waan yaada kan keetii eenyuuf itti mataa hin cabini. Waa jedhiitii jiraadhu rabbiin waliin hin haa jaalatu. Gammachuu qabnaa isiniif gammadaa jiraadhaa kanuma jechuudhaaf galatu. Tole isaa guyyaa galatoomaatillee. Biftu. Baay'ee ibsa. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Nagaa. Jirtu akkam? Jirra wallaahi galata rabbi akkamati. Wallahi alhamdulillah. Dura dursee walillee nagarree baga gammaddee baga ijaaramtee koongiraasiin jedha. Thank you galatoom. Kanattaan Suudaan sooshaal miidiyaa kana waggaa dheeraa wajjin deemaa dhufnee ni beekna haala uummata keenyaa kana jechuudha. Waan akka obboleessa kiyyaa tokkotti akka nama jaaladhu dinqisiifadhu tokko siidhaamu yoo jiraate namoota asiin dura miidiyaa kanarraa argaa turte fakkeenya obboleessa keenya kaasin wajjin akka faamee jiraatu Nasrii yoo fudhatte. Nama bultii ijaarate guutuu yoo laalte namuma Oromoo maasha Allah jettee koomentii barreessitu argitee jirta. Nam tokko hin jiru. Isin amma daa'imman nama har'a silaa otoo beekanii nama isin guddisanii malee nama isinitti duulanii miti. Jaalatteetiin fuute jaalattee sitti heerumte. Baay'ee wanti bultii namaa keessa nama galchu hin jiru. Eega isin walii taata wanti nama gahe hin jiru. Ati immoo jechuudha. Uummanni kun waan tokko lama barbaada. Tokkoffaa maqaa keessanii feemmasuu fedha. Fooloo barbaadeetiin uummanni kun sii galtee. Kana hunda isin qabaattanii odoo hin ta'in atii fi maakiin illee wanti gochuu qabdu bultii kan keessa simatu jabeeffata. Simaa fi simatu jabeeffata. Otoo isiin ol kaatee gabbaatee aarii keessa seentee miira keessa seentee waa dubbattee ol deebi jedhee kan dhahee mana keessa deebisu siidha. Bultii kan keessattuu qabachuu danda'a. Ka ol kaateetiin ol baatee uummata kanaa deebistuu miti. Uummanni kunini paarsentii 100 keessaa paarsentii muraasa kan isinirra duulaa jiru. Siigaltiin uummata kanaaf ol baatanii isin lachuu deebii hin deebisina. Otoo isinuu deebistee Satti jedhi jala ol deebiin cadhisi jedhi yoo isin cadhistan iyyanii waan fuudhan dhabanii ofiiyyuu mana keessa ol deebi'anii ta'an. Obboleessi kee namni gammachuu namaa hin jaalatu keessattuu uummanni miidiyaa kun otoo atiif isin bor wal dhabdee isaan gammachuun isaanii. Kanaaf bultii teessan bultii gaarii rabbiin isinii haa godhu bultii fiixabaatu rabbiin isinii haa godhu rabbiin isin haa guddisu kun inaaffaadha waan fuuldura isaanii jirtaniif hiixatanii isin dhaqqabbii dhabanii inaaffatu akkas isaan godhaa jira. Isin ummata hinaafaa kanaaf jettanii ol baatanii jecha takka dubbattanii deebiin deebisina. Laalaatuma callisaamee ufumaan iyyanii keessa deebi'anii jechuu barbaadeeti nagaan naa turaan kana caalallee sitti hin dheeressu. Thank you. Abdii Rubban, Abdii Shululle. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Yaan yalla yaaduma ummataati tokko farratti ibsishaati alhamdulillah jechuu qabda. Namni amma sirraa haasoo kun tokkochi isaa jibbaa kee hin qabu dhimma biraatii fi ati jechuun dhugatti nama waa hedduu chaalesii fi makilleen jechuudha waan gargaraa waan silaa miidiyaa kanarraa waan naata hunda obsanii as geettanii waan namni isiniin tilmaame san lafa gattanii dubbii qabatama jaalala fageenyaa san qabatamaan agarsiiftanii kun as geettanii jirtanii namoota waan keessan haasa'u mush atii miti nuhuu irraa bakka keessan buna deebisuun nama dabbara hin tuffanna si galeemi. An namni tokko kan akkana laalee onni irraa namni isin jibba jedhu tokko wallaahi billahi natti hin fakkaatu si gale. Kanaafuu akkuma obboleeyyan keenya siin jedhan waan takka deebii akkasii unuma abbaan fedhe waan fedhe haasa'u. Maali sababa takka itti yookaan eegan takka illee waan hin qabneefi akka jarri yookaan waan biraa